السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتودا أفجار زمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله يعني نجاكوت نجيني هي خنجار الله هنك بجادا باك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو راهن كيستي ونين سنبرسيسو حالا كاميران كيسن يرو سورة لك رجرادا تنصورتن سورة كلنا أولانا تهين بفيتشدي تهين أكن سنيف صوروتي سيتينجي كاميرا بالبلا كيسني كنا وان توك اتسرّي فتني سنبرسيس yeroo suuraalee gargaraadhaa of sawwartan ta'e yookiin nama sawwartan ta'e akkasuma yeroo viidiyoolee gargaraadhaa sawwartan jechuudha. Haala inni qulqullina olaanaa ta'een jechuudha bifa HD ta'een isiniif sawwaru yookiin isiniif kaasuun isin barsiisa siitingii isaadhaa keessa seentanii haala ittiin sawwaruu dandeessan bakka irratti sawwaruu qabdan waan tokko siitingii isaa keessaa haala itti sirreeffatan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana killik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa suuraalee garagaraadhaa yeroo sawwartan yookiin viidiyoolee garagaraadhaa yeroo sawwartan jechuudha. Kaameraan bilbila keessanii suni qulqullina olaanaadhaan bifa HD ta'een akka inni isiniif sawwaru yoo barbaadan jechuudha. Kaameraa bilbila keessanii galtanii achi booda yeroo haala kanaan kaameraa bilbila keessanii galtan jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan waa afur nuuf fidee jira jechuudha. Asirratti yoo bunne tuni hudduuba keessan yaani fakkeenyaaf yeroo suuraa selfii kaatan jechuudha. Hudduuba keessan waarri isiniif goote jechuudha. Waan hudduuba keessan jiru san dhositeeti isinuma qofaa mul'ifti. Isin galee ammallee wanni godhuu qabdan jechuudha. Achi booda asol bakka saayizii kanarratti kilik gootan. Akkuma asirratti argaa jirtan waa shan nuuf fidee asirratti kilik gootan. Isin galee haala kanaan suuraan haala kanaan sawwartan jechuudha. Qulqullina olaanaa ta'een isiniif sawwarama jechuudha. Isin galee itti aanuudhaan ammallee deebistanii siitingii kanarra galtanii yeroo haala kanaa siitingii kanarra galtan jechuudha. Asirratti wanni sirreessuu qabdan awwala ishii tana oonii gootan yoo cufarra jiraatte yoo ishitti nama save selfie sun oonii gootan haala kanaan itti aanuudhaan ammallee kan gadi kanallee haala kanaan tanallee oonii gootanii ammallee haala kanaan yeroo oonii gootan jechuudha siitingii isaadhaa kana ishiin amma oonii godhatan jechuudha. Teessan cufaa taatee haala kanaan oonii gootanii achi booda of duuba deebitan jechuudha. Isin galee achi booda suuraan isin sawwartan jechuudha. Qulqullina olaanaadhaan isiniif sawwarama jechuudha. Itti aanuudhaan ammallee kaameraa duubaadhaa jechuudha. Siitingii irra ni galtanii yeroo haala kanaa siitingii irra galtan jechuudha. Tuni yoo ofirra jiraatte oonii gootanii tanallee kan gadi tanallee haala kanaan oonii gootu tanallee ammallee deebitaniiti haala kanaan raayitanii itti bantu jechuudha. Isin galee amma booda suuraan isin sawwartan jechuudha yookiin viidiyooleen isin kaameraa keessanii sawwartan jechuudha. Bifa qulqullina olaanaa ta'een isiniif sawwarama jechuudha. Isin galee garuu asirratti wanni beekuu qabdan asirratti jechuudha tanarra kaa'uun dagatana jechuudha. 3.4 wanni isheesmu PM kanarra jechuudha. Isin galee booda kalas suuraan isin sawwartan yookiin viidiyooleen gargaraadhaa yeroo sawwartan jechuudha. Qulqullina olaanaadhaan bilbilli keessan yookiin kaameraan bilbila keessanii kun isiniif sawwaraa jechuudha. Isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanaadha. Barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.